GoFundMe kanarratti linkiitu baay'ata. Namni kenna linkii wayii arginaan gaduma fiigee gaduma tuqaa bakka sana fiigeetuma waan qabu san fandi godha. Namni jala seenanii linkii san barbaadan murteessaa. Fakkeenyaaf FB kiyya jala seenaa, Facebook kiyya jala seenaa linkii jala jira yoo jedhu. Namoonni akka kan keetii raayyaa abbaa maccaa jala yoo kan ta'u taate akkaawuntiin raayyaa abbaa maccaatiin baname fakkeenya baay'eetu jira. Tokko wayii dhiyeenya kana maqaa isaatiin banatee fooloo akka malee guddifatee jira. Linkii sanatti jalatti yoo sheer godhe fiigee achi jala dhaqa. Amma maqaa keetiin illee hin banama beeki bar Feesbuukii yoo barbaachisaa ta'e. Hundeen fiiriin isin baatu muraayitii qabnaa bara akka kajoo arfaatti. Akkas. Waan sana mirkaneeffachuun barbaachisaa. Dhaamsa san illee yoo danda'ame dabarsi. Maaliif wal daganne maaliif wal ifanne maaliif gaafa jirru wal cinaan dhaabbanne Kadir ilma sabaa faajjii garraamummaa jabaa sabaaf qaalii hiikkaa sabboonummaa saba keetiif jecha meeqa dhamdamteetta umrii ijoollummaan saba keef joorteetta waan ati nuuf taate maal jedhee akeeku akkas taata jedhee tasa eegeen beeku nuuf jecha of dhabdee ofii kee hanqattee Oromoodhaaf jechas maraataa jedhamtee fakkii cichoominaa barsiisaa dhalootaa hangafa hundumaa mootii artistoota akkas ta'uu keetu keessa koona gube walirraanfachuutu bu'aa kana fide. Jiraannan nu beeksisa yeroo wanti qophaa'ee gabbeetti nuti ofii kennallee namoota hiriyoota kennallee warra nu fayyadamu qophiidhaaf. Takkan ta'in sidaamu sooshaal miidiyaa gubbatti siita kaffaan Mubaarak lama maakii TikTok gubbatti qooda guddaa keessan akka baatan abdii guutuun isinirraa qaba. Kana himana illee hin barbaadu. Ati immoo hangafa sooshaal miidiyaa akka taate gartee dirqama kee akka baatu kanumaafiin si barbaadan garee funtanaa akkasii yeroo gaarii naa qabaadhu asli. Jamiila dubbadhu. Galatooma wallaahi akkanatti. Gama GoFundMe saniin. Yaada keessan bareeda. Namni keenya yoo hin beekna artistiin erguma qabrii bira geenne yookaan dhukkubsatee bakka tokko ciisee fi naannomartinu ammas yoo ta'e Kadiriin dhaqqabuun hin danda'ama. Wantoonni ati kaastee wantoonni dhugaa ta'an jirani yaalaa miti amma inni sammuu isaati Kadiriin. Namoonni biyyaa yeroo inni ture beeytan Kadiriin sirriitti kalaa Kadiriin qofa osoo hin ta'in hiriyoota isaa Adnaaniin ijoollee turan marayyuu sirriitti walitti kaleenya waan qabuuf hin beeka. Amma Kadir sammuun isaa kamiidhame yaala dhabeeti miti yaala yaadataan yookaan Junaydin hin qarqaaran yaala miti yaala bira waan tare waan lafa dhaabbate wayi isa barbaachisa akka tasaa yaadataan biyya jira amma wantoonni amma godhamuu fi kakka'ame in jira san irratti koreen amma bakka mara qarqaarsa maalii jedhamu miti koreen tokko dhaabbatee gadi dhaabbatee jechuudha biyya keessattis namoota gugurdaa dubbisitanii achittis koree dhaabuu asittis koree dhaabuu osoo hin ta'in koreen tokko dhaabbatee ka yaadataan mataan isaa keessa jiru ka raayyaa abbaa maccaa mataan isaa keessa jiru namoota akkasiitiin koreen dhaabbatee koreen qarqaarsaa yoo ka walitti qabamu taate warri biyya keessaallee kennina wanti dhiibbaa warra biyya alaa qofatti goonu hin jiru haa dhaabbatu. Akkaawuntiin haa banamu deeggarsi haa godhamuu fi waan nurraa barbaachise hunda Kadiriif hin taana san booda ammoo tuyyuu manas makiinaas waan inni barbaachisan godhanii fi ummata keessatti galchuudha. Amma Kadir nama kadhabe biyya faranjii kanatti ani yoo deemullee baadhe biyyoota Arabaa deemee jira. Yeroon hin jiru ka barbaachisu yeroodha. Isa bira haddas namni dhaabbatuu qaba namni tiriitii isa godhu barbaachisuu qaba Oromoodhaan wajjin jiraachuu barbaadeen sammuun isaa ta biizinasa osoo hin ta'in ta Oromummaati yoo du'es yoo jiraatis Kadir ummata kanaaf kan miidhames ummata kanaaf du'us jiraatus ummata kanaaf wanti godhamuu barbaachisu Kadiriin biyyatti galchuudha tokkoffaa Kadiriin namni isa tokko hin jiru. Namoonni baay'een siyaasa wal qabsiisaniiti ka alatti yoo biyyatti galee ka jedhamu. Kadiriin namni tuquu hin jiru wanti guddaan Kadiriin barbaachisu nama barbaada Kadir. Fayyaa isaatiif nama mee qaama isaa ka jiru kana iyyuu namaa wal argee nama gugurdaa wajjin Oromoo wajjin yoo wal arge fayyuu danda'a waan ta'eef Kadiriin mana bitanii fi waan isa barbaachise godhanii fi biyyatti galchuudha. Kana godhuuf ammootuyyuu yaadataa wajjin dubbadha. Junaydii hojiyyuu ka dubbatan taate ani bilbila isinii kenna asli akka dubbattanis haala mijeessuu hin danda'a
waan akkasii taasisaniin jechuu barbaada. Irraa hinafu biyya keessa jiraadhee fi miti waan Kadir hin barbaachisu hunda anis ni godha. Waan isin amaanaa na kennitan hundaan baasa hin baha. Jechuu barbaada. Namni biyya keessa jiraachuudhaaf immoo maal ta'uu akka qabu nu beekna jechuudha hundinuyyuu. Eenyunuyyuu biyya ofii keessa jiraachuu barbaada rakkinaan wal qabee waan darbee jechuudha. Haa ta'u malee dhimma dhukkubbii isaatii wal qabsiisee inni nuyyuu yaadataa naa galatoonfadhaa dhibbaan dhibbatti na bira dhaabbachuudhaaf waadanaa seeneera jedhe. Haa ta'u inni akkana jedheera jennee fuula dudubbeetti deeffachuurra akka jettan gama nama tokkootiin wanni sun ta'ee dhaabbatee wanni sun haqummaa qabaatee akkuma isin jette wanni sun hundi guutamee fi biyya isaa galuu wayya. Namoonni tokko akkuma isin jette koomentii jalatti biyya galuun isaa sirrii miti jedhu. Laa inni jibbaa biyyaa isin qabu rakkoo biyyarraa isin qabu siyaasaanis immoo amma qaata keessa waan akka sanaa keessan jirus wanni inni irra ga'a jedhamee yaaddamu tokko waan jiru natti fakkaatu anattis akkan hubadhutti jechuudha. Haa ta'u malee gargaarsichi dhibbaan dhibbatti barbaachisa gargaarsichi jechuudha. Amma dhimma dhukkubaatu hin ta'in irratti namni walii galee warri gargaaruudhaa qophaa'e mucaa gadi qabnee biyya isaa keessa galee maatii isaa keessatti soba maa dhugaa ta'e rakkoon Kadir koo dhukkubbiidhuma saba isaati ammayyuu taanaan miidiyaa kanarra jiru wal qabatee waan adda addaatiin wal qabatee yeroo yaada isaa kennatu ni hordofna ni argina dhukkubbii qaba bakka waan saba kanaatiif dhukkubbii qaba isuma amma boqochiisuu danda'u qabnaadha anis yaada siin deeggara aslii keenya bira dhaabbatamuu qaba garuu dhimma gargaarsaatii fi warra suuraa laxxafee boo'icha boo'uu waan adda addaa hojjetu immoo irraa dhaabbadha. Linkiin ni baay'ata GoFundMe kanarratti linkiitu baay'ata. Namni kenna linkii wayii arginaan gaduma fiigee gaduma tuqaa bakka sana fiigeetuma waan qabu san fandi godha. Namni jala seenanii linkii san barbaadan murteessaa. Fakkeenyaaf FB kiyya jala seenaa, Facebook kiyya jala seenaa linkiin as jala jira yoo jedhu. Namoonni akka kan keetii raayyaa abbaa maccaa jala yoo kan ta'u taate akkaawuntiin raayyaa abbaa maccaatiin baname fakkeenya baay'eetu jira. Tokko wayii dhiyeenya kana maqaa isaatiin banatee fooloo akka malee guddifatee jira. Linkii sanatti jalatti yoo sheer godhe fiigee achi jala dhaqa. Amma maqaa keetiin illee hin banama beeki bar Feesbuukii yoo barbaachisaa ta'e. Hundeen nuti isin baatu raayitii qabnaa bara akka kajoo arfaatti. Akkas. Waan sana mirkaneeffachuun barbaachisaa. Dhaamsa san illee yoo danda'ame dabarsi akka linkii dhuma argan fiiganii dhaqaniitiin GoFundMe dha jedhaniitiin waan sana hin goone jechuu barbaade galatu. Maaliif wal daganne maaliif wal ifanne maaliif gaafa jirru wal cinaan dhaabbanne Kadir ilma sabaa faajjii garraamummaa jabaa sabaaf qaalii hiikkaa sabboonummaa saba keetiif jecha meeqa dhamdamteetta umrii ijoollummaan saba keef joorteetta waan ati nuuf taate maal jedhee akeeku akkas taata jedhee tasa eegeen beeku nuuf jecha of dhabdee ofii kee hanqattee oromoodhaaf jechas maraataa jedhamtee fakkii cichoominaa barsiisaa dhalootaa hangafa hundumaa mootii artistoota akkas ta'uu keetu keessa koona gube walirraanfachuutu bu'aa kana fide.